Yemmuu alatti baanee hojii hojjennu barbalaarra kan buunuyi. Kanaafuu hoogganaa ta'uun ajaja ajajuun caala rakkoowwan uumamanis furuu ni dabalata. Fakkeenyaaf yoo nuti qabamnee fi miidhamne qarshiidhaan kan nu baasuu danda'udha hoogganaa ta'uu kan qabu. Kanaafuu ani wanta sana raawwachuu hin danda'u jechuudha. Nuti kana irratti si abdachuu hin dandeenya. Kanaafuu kaffaltii keenya nuuf hin dabaltu taanaan nuti si wajjin hin hojjennu. Hagamiidha Saamsoon? Parsantii 60. Bu'aarraa parsantii 60? Konkolaattota barbaannee hin finna. Rakkoon yeroo uumamu kan hubamu nuyi. Otoo ani ajaja fudhachuu baadhee maal akka taatan beektuu garuu? Konkolaattota saamtan sana maal gootu? Dhugaa jiru hunda fallaqachi natti himtus beekaan hunduma keessan dubbise maal akka jettu dhaga'uu barbaadeen. Jaaladheetanii miti kanan kana raawwadhe. Nan beeka kaasa. Kanaaf dogoggora kee akka sirreessituuf carraa tokko kanas sii kennuuf. Tole. Bayyanaan yoo dhufe humtuu akkan uumamne godhiiti itti fufi. Wanta inni siin jedhu hunda isaatu natti himta. Tole gaashee.